kiristaana ta'us waan kitaabni dubbatu namni ilaaluun dirqamata hundi keenya inshaallah ta'ala oromoo amantii sadda qaban oromoo wal qaban namu amantii walii kabajee akkasitti kitaaba dubbisa waan adda addaa dhaggeeffadha ofiifuu dhugaa argitan inshaallah amantii namaa hin arrabsina amantii mukhallee agabbarani dhugaana itti fakkaate guyyaa tokko rabbiin waaqa qajeelcha rabbi walii kadhanna obboleeyyan kee inshaallah ta'ala waa hedduu ganaas mudata hiriyoota kee ijoollee gartee waliin guddattan faa waan hedduu siin jechuun mala yoomiyyuu ilmi namaa namaan jechuu hin dhiisu gartee rabbiin waa jechuu hin dhiisu mootummaan waa jechuu hin dhiisu dubartiin dhiiraan namni waa namaan jedha irratti obsanii tasgabbaawanii irra walii daguu garaa walii ballachuu laphee walii ballachuu caala waa hedduu gana siin jaan birriif islaamoyte dhiiraa jecha dhufte waa hedduu namaan jaa gartee namni hanga gartee of jibbiftu saniif gartee kana hunda gurra irraa qabattee rabbii kee callaa qabachuu siif caala inshaallah ta'ala yaani gartee hiriyoota kan keetis kan amantii biraa hordofanis irra caalaa maatii kan kee rabbi kadhachuu fi hanqa isaan amantii tanarraa deebiisin hin jenne dirqama isaanii guutee isaaniif gartee ajajamuu rabbii kitaaba keessatti rabbii gaditti haadhaa fi abbaadhaaf dirqama isaanii guutuun dirqama ta'a isita harmeen kee kaafira taatus kiristaana taatus waaqeffataa taatus islaama taatus harmee tee gartee galata isii haadhaa fi abbaa galchuu namni galchuu danda'u addunyaa kanarraa yeellam hin jiru. galata isaanii galchuu hin danda'u gadaameessa si baadhattee rakkattee gartee yaani eega addunyaa kana si fiddees si hoosistee harma uka si baadhattee harmaan si geesse rabbi subhaanahu wa ta'ala amantii takka waliin hunda keetuu maatii teetis rabbiin haa kennuuf jennee rabbi irraa hawwina rabbiin karadhuu fi maashaa Allah maqaan keetis bareedaadha namni gadi yeroo gadi maqaan hiriyyaan namaa waamuu jira maqaa bakka hojii namaa waamanii jira maqaan ati filattee jira moo fantuu darajeetis maashaa Allah galani rabbi faagoo maqaa bareedaadha maqaan biraa jira obboleeyyan kee shabakaa qabeen fakkaatti maal jetta maqaan maatii moggaasan kanumadha dhaloota sanaa moggaasan irra meeqaa maqaa maatiin kiyya naa moggaasan kanumadha faantuumadha. ammaaf maal akkasuma okay ana dhageessa iya nan dhaga'ama fantuu hiikoo isiitis maal jechuudha inshallah afaan oromoo kana beektaa naannoon hundi loqota adda addaa qaba harargeen jimma arsiin shawaan wallagga boorana guujii illu kun hundi afaan oromoo kan dubbannu loqota gartee akkaataa itti dubbatanii sanii fi inshallah maquma kanatti dhiibadhu bareedaadha islaamummaa maqaa namarraa hin jijjiirtu maqaa fokkotaa namarraa jijjiirti malee maqaa haadha abbaatillee hin jijjiirtu hanga fedhe badaa ta'usi saniif galanni rabbii faageu baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala gara amantii islaamaa gartee badhaadhinni baananuu kana beekta arra rabbiin sii kanne alhamdulillahi jedhi gartee wallahi galata galchiif amma sa'a kanarraa galtee dhiqattee qulqulleeffattee akkaataa itti salaatan garee islaamummaa gara baratan keessatti illee siin dabala dubartii gartee si barsiistu siifin godha barattee lubbuu teettiis ibiddarraa walaba gootee maatii teetiifis biyya keetiifis saba keetiif irra caalaa waan neeti hojjettu hundinuu lubbuu teetii fi anaafis illee rabbi nu haa qajeelchu warra guyyaa du'us xiqqaatu nu godhin amantii kanarra jiraatee amantii kanarratti du'u rabbi nu haa gaduu fantuu teenya tarumaan sinjaa inshallah jabaadhu galani rabbii faaguu kan gartee ani sin dirqin kan maatiin tee sin dirqin mootiin tokko sin dirqin ofuma haqaa gartee dhufte galani rabbii faaguu ji rabbii kee gartee isuma sanu eenyuu jettee barachuun dirqama ta'a garamiin deemaa maal narraa barbaachisaa bilaashi rabbiin ilma namaa kana hin dhumne kanatti namni konkolaataa tolchu tokko waan tolcheef jawwaala kanas namni waan tolcheef qaba rabbiilleen ilma namaa kan akkanuma bilaashitti hin dhumne akkuma fedhete akka bineensotaa deemee akka gartee jiraatuuf aqlii nu kannee deemsa gartee nu godhee waan akka itti yaanu nu godhee arra yaaddee dhugaa arguu keetiif alhamdulillah hinjaa galatoomii sibira halkanii yeroo tana gartee hirribarraa arra booda gartee inshallah taala za'a tana wallahi yoo kan duutu taate sii takkaa salaatiin sii waan khairin hojjetin yoo kan duutu taate wallahi dilii yakka takka malee maal jettanii gartee cubbuu takka malee dilii takka malee addunyaa kanarraa deemta inshallah taala warra jannataati
insha Allah tan amantii tan rudduutu rabbi si haa godhu guyyaa tokko rabbi subhaanahu wa ta'ala jannata keessa wal nu argisiisu yookaan oromiyattuu walumaa agarra du'aa hin hanqa jirtu nun dagatin duunus jiraannus nun dagatin takkituma tan si dhaammana baay'eetu dhaammachaa jira diliin qabdu rabbiin nu kadhadhu sin jedhan walumaa galatti ummata keenya kan islaamaa kan kiristaana waaqeffata pheenxee kan amantii qabneefillee godhi akka gara amantii kana dhufan kan jiru jira akkasi inshallah sirraa gabaabsa haasawni jiddu magaleessatti tala nyaanni jiddu magaleessatti waan hundinuu jiddu magaleessatti tolti jabaadhu dhaamsa biraa yoo kan qabaattu jiraate carraan keetii si kannaa daqiiqaa takka dabarsi yookaan asumarratti xumurra inshallah. Inshallah rakkoon jiru isinillee nu wajjin amma kana dadhabdanii nu gorsuu keessaniidhaaf kanas na qabachuu keessaniidhaaf gatii guddaa rabbirraa isinii. Amiin ya Allah. Amiin. Akkasi baleejan kiyyaa sun gartee imala obbaleetii teenya fantu darajee gara amantii islaamaa guyyaa irraa baatii amajjiidhaa guyyaa 20 yoon tokko goruu baadhee nu biraa guyyaa 20 guyyaa isin bira halkan 20 takka yookaan 20 keessa jirtanii duuba baga rabbiin isii qaceelchee bara 2020 takka isii qaceelchee guyyaa isin shaadaa qabattanii beena guyyaa isin duutu namni tokko hin beeku Allahu aalam rabbi callaatu beeka rabbiin tan amantii islaamaa irra jiraattee irratti duutu rabbi si haa godhu jiruu bareedduu tan jiraattu gartee dhiirsa amantii tan isii jabeessuus rabbi si haa kennu gartee kan amantii jaalatu kan isii jaalatu maatii isii jaalatu biyya jaalatu saba isii jaalatu kitaaba rabbii jaalatu san isiif haa godhu akkuma irra isii gammachiisetti inshallah guyyaa jannataanis isii haa gammachiisu nullee hunda keenya nu haa gammachiisu obboleeyyan kiyya hundi keenya jannatuma hawwa kan amantii hundaatu jannata jedha ammoo karaatu wal dhabe eega rabbiin tokko ta'e karaanis tokko mootummaan biyya tokkootu tokkumaa bulcha malee lama bulchu addunyaan tun tanuma rabbiin hogganamti ilma namaa tokko hin hogganamtu waan rabbii gadi jira hundinuu gartee uumamoodha gartee waa takka namaan godhan lubbuu isaaniitiif waa takka hin godhan inshallah ta'ala galatoomaan isinin jaa baga gara amantii islaamaa dhufte du'aa godhaa fi inshallah garee keessatti illee simatanii duubaan wal argina ammaaf asumarratti inshallah ta'ala sirraa xumura yeroo gaarii halkan gaarii siifaa taatu guyyaa duunus gartee warra gartee xiqqaatu rabbiin ongoliin obboleeyyan keenya hundi keenya rabbi jecha wal jaalanna jabaadhaa amantii teessan jabeeffadhaa saba keessan biyya teessanis jabeeffadhaan isinin jaa tunga sagantaa gara amantii islaamaa tan dhugaa barbaadu obboleeyyan gara amantii islaamaa dhufte rabbi irraa haa jaalatu nagaa fi rahmanni nabiyyi keenya Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi isaa fi maatii isaa irratti haa jiraatu hanga guyyaa qiyaamaa hanga guyyaa kaafamiinsaatitti nullee boru gartee warra ollaa isaanii jannata keessa qubatu hunda keenya nu haa godhu oromoo teenya lammiitii ya saba koo foon koo hundi keenya rabbicha wal jaalanna jabaadhaa dhugaa rabbi sin agarsiisu tanuma qophii tanarra caaltuun hanga walitti dhufnutti tun obboleettii teenya gartee fantu darajeeti baga gara islaamummaa dhufte akkuma rabbiin isii bareechetti borullee isii haa bareechu rabbi isiin fokkisin jahannam irraa isii haa fageessu jiruu bareedduu biyya addunyaatitti biyya arabaatittis jiruu bareedduu maatii fi umrii teetis si haa dheeressu qabeenya barakaatis si haa kennu nagaan dalagadhu nagaan gali oromiyaa badhaatu wal agarraa yookaan jannata wal agarraa halkan gaarii siif haa taatu sin jaa tanumarratti dhaabna nagaan naaf tura nagaan bula horaa bula wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nageetti inshallah assalamu alaikum نمال تهو في كمنا أمة من كنا كمين سمنا أخلاق كميتي هنو في تهدنا نتوفيق نيافو أكنا فكنا حياة إسلام ما كمين برسي فنا أبوليه وانك نيانو جادو في كمنا بايت منو دي مغري كوبا كمنا ما نادى ظاهرا نركبل فنا أخلاق إسلام هاتينا بني سمنا ودنيكم من نعم ربي قدا من نور الهدى نسيها وليكون يوم ركسني يا داعي إسلام هندم تكسني كن فدي ربي تمل دندت كسني أمتي كروس وجهين سبب كسني واسني قدت أجرين كسني إسني سياجر ربي تمنتني وهيد ربي تين بقول كسني مالونا مرة لافا يطلع عقيدا على حبيبك من نور الهدى توكيتما ربي قفك بناني محمد كما سانت لناني وجيت رقادا كنقيا فالكني واجبا في سنة